Galataane nafnu dachee biyya ormaatti mi hunduun godaana miseensa simiti nuyi kanarraa malee kan boriisa beeka jabaadhu lubbuu koo ulfina nu eega. Galataane nafnu dachee biyya ormaatti mi hunduun godaana miseensa simiti nuyi kanarraa malee kan boriisa beeka jabaadhu lubbuu koo ulfina nu eega. Shalom, shalom, nagaan waaqayyo saniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoota Divine TV nagaa keessanii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo nu gargaaree egaan gargaarsa waaqayyootiin har'a ga'uun keenya nuuf wanta guddaadha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni nu gargaare waaqayyo maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Egaan sagalee waaqayyoodhaa walii wajjin baranna. Akkumaan kanaan dura isinitti himaa ture waaqayyoo gooftaan dhalootaaf addunyaadhaaf ergaan keessa kaa'ee jira. Ergaan kun immoo akka gara keessan ga'uuf waaqayyoo nu gargaaree tamsaasa TV keenya sa'a 24 nuuf gadhiisee jira. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaa bara baraati. Ammas hojiin waaqayyoo humnaan itti fufa. Bakka ati jirtu, magaalaatu jirtu, baadiyyaatu jirtuuf iddoo ati jirtutti ergaan waaqayyoo amma dubbadhu kun si qaqqaba. Haalelooyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa sagalee waaqayyoodhaa wajjin barannaa. Wanti nuti har'a wajjin barannu waa'ee hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun maali? Maalummaa hafuura qulqulluu? Hafuurri qulqulluun akkamitti hojjeta? Eenyu irratti hojjeta? Eenyuuf hojjeta? Kan jedhu walii wajjin yeroo itti ilaallu ta'a. Barumsi kun barumsa yeroo dheeraati. Barumsa yeroo dheeraa fudhannee wajjin ilaallu waan ta'eef namoonni hundumtuu wal waamtanii akka hordoftan hafeerraa koo isa guddaadha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu kana akkamittiin ibsa? Macaafni qulqulluun keenya kakuu moofaan hafuura qulqulluu akkamittiin nuuf ibsa? Akkasumas deebisee ergamoonni bara kakuu haaraa turan hafuura qulqulluu akkamiin ibsaa turan? Kan jedhu deebii gahaa waan argannuuf nu hordofaan hafeerraa keenya. Dursa abbaa waan hundumaa isa ta'e waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Dubbii waaqayyoo kana waaqayyo akka nu ibsuuf waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyoo gooftaa si kadhanna, si galateeffannaa gargaarsa keef gochaa keef maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin bara baraan galanniif ulfinni hooqubaa guddaan siif haa ta'u. Carraan olaattee dubbii sagalee kee haala kanaan walii wajjin akka hirmannuuf haala nu mijeessuu keef si galateeffannaa maqaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus si haa galatu. Na gargaarteetta obboleettii koo gargaartee obboleessa koo gargaartee si haa galatu. Yaa waaqayyo gooftaa sin kadhadhaa. Dubbiin sagalee keetii kun yaa waaqayyo gooftaa akka nuuf ifu. Dubbiin sagalee keetii kun yaa waaqayyo gooftaa jireenya keenyaaf yaa waaqayyo guddina akka ta'u. Amantoonni dubbii sagalee keetii kana dhaga'an jijjiiramanii yaa waaqayyo gooftaa bakka jiraniif iddoo jiranitti yaa waaqayyo nama furmaata akka isaan ta'an sin kadhadhaa ijoollee kee gargaari. Dubbii sagalee keetii kana akka isaan hin dhageenye akka isaan hin hubanne kan isaan godhu humni hafuurri hamaadhaa qilleensarraa lafarraa maqaa Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'een kan waraaname ta'eera. Dubbiin sagalee keetii kun yaa waaqayyo bakka isaan jiranitti isaan qaqqabee rakkoo isaan keessa jiraniif haala muddamaa ciniinsuu isaan keessa jiran keessaa kasaan baasu sagalee kee kanaan akka isaan jiraatan sagaleen kee immoo jireenya namaa ta'a sagaleen kee eebba namaa ta'a waan ta'eef sagaleen jireenya kennu kun isaan haa jijjiiru ijoolleen kee kun siin haa jijjiiramanii isa kana waan gooteef galanni siif haa ta'u. Qilleensa irratti kan hojjetu humni hafuura hamaa suni qilleensa yaa waaqayyo gooftaa tamsaasi TV kun keessa darbee deemurraa humna Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan waraaname ta'eera kan waraaname ta'eera kan waraaname ta'eera kan waraaname ta'eera. Ijoolleen kee foonitti hafuuratti milkaa'an harki kee gargaarsi kee ijoollee kee wajjin haa ta'u. Isa kana waan gooteef ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaan akkuma isin beektan an obboleessa keessan Pastor Waktola Chalaati. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Baay'ee sinan jaalladhaa waaqayyo sinaa eebbisu. Divine TV filattanii waan daawwataa jirtaniif galanni keenya guddaadha. Sinaa eebbisu. Hallelujah. Amma Divine TV daawwachuun dagatinaa isiniin jedha. Yeroo kana waaqayyo nu gargaaree
sagalee waaqayyoo qabadhee isiniif dhiyaadheera. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaan barumsi nuuf agadhiifamu jedhanii namoonni baay'een yaada nu kennaa turtan akkasumas yaadawwan baay'ee nu jajjabeessu nu ergaa jirtu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ammas yaadni keessan waliin haa ta'u jechuun jaalladha. Waa'ee hafuura qulqulluudhaa sagalee waaqayyoo keessaa wajjin ilaalla. Har'a kan nuti ilaallu maalummaa hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun kun maali? Waan jedhu walii wajjin ilaalla. Yeroo baay'ee namootatti gaaffii ta'a. Hafuurri qulqulluun maali jedhanii gaaffii of gaafatu. Of gaafattee beektaa laata? Hafuurri qulqulluu jechuun kun maal jechuudha inni? Maal inni kan jedhamu? Yeroo baay'ee namoonni gaaffii of gaafatu. Yeroo baay'ee yeroo wangeelaa dhugaa ba'uuf deemnus gaaffii namooti nu gaafatan jiru. Kanaaf namoota baay'eetti gaaffii wantoota ta'an baay'ee isaa karaa Divine TV deebii akkasiin argattan abdiif amantii guddaan qaba. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Garuu suuta jedhaatiin nu hordofaa yoo deemtan gaaffii baay'ee dhalootatti gaaffii kan ta'e waldaa kiristiyaanaatti gaaffii kan ta'e waaqayyo gooftaan deebii godhee as baasee jira. Iyesuus Kiristoos gooftaa bara baraati. Haalelooyaa. Kanaaf waa'ee hafuura qulqulluu wajjin ilaalla. Mee sagalee waaqayyoodhaa wajjin deemnee hundumti keenya haa dubbifnu. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 13 dhaqnee haa dubbisnu. Akkana jedha. Lakkoofsa sagalee kaasee dubbisnu natti tola. Egaa isinittan hima kadhadhaa isiniif hin kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Kan barbaadus hin argata. Balbala kan rukutuufis hin banama. Isin keessaa abbaa kan ta'e ilma isaa buddeena yoo kadhate isa inni kadhate dhowwatee dhagaa kennaafire. Qurxummii yoo kadhate qurxummii isa inni kadhate dhowwatee bofa kennuufi jiraare. Yookiis ilma isaa hanqaaquu yoo kadhate torbaan qabaa hin kennaafire. Egaa lakkoofsi 13 kan hin barbaadu. Egaa isin namoota taatanii otoo jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kan kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqarraa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhataniif hafuura qulqulluu kenna jedhee jedha. Hammam hafuura qulqulluu abbaan keessan inni waaqarraa immoo isin warra kadhataniif kennaree jedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ammas dabarree sagalee waaqayyoodhaa gaafa ilaalu Iyyo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28-29 akkana jedha. Waaqayyo yommus bara booddeetti ani hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajii dubbatu. Maanguddoonni keessan abjuun abjootu. Dargaggoonni keessanis mul'atan argu. Bara sanatti ani hojjetoota koo warra dhiirotaaf warra dubartootaa irratti iyyuu hafuura koo nan dhangalaasa. Waaqa irratti lafa irratti milikkita dhiigaaf ibidda utubaa aaraas nan argisiisa. Guyyaan koo inni guddaaniif sodaachisaan sun otoo hin dhufin dura aduun dukkanatti jiinis dhiigatti hin diddiiramu. Maqaa waaqayyoo warri waammatan hundinuu garuu hin oolu. Akkuma ani waaqayyo jedhee ture warri ani waame tulluu Xiyoon irratti Yerusaalem keessatti hafanii hin fayyu jedhee Ameen. Iddoo kanattis waaqayyo karaa nama isaa Iyyo'eel raajii dubbata. Waaqayyo ammas bara booddeetti an hafuura koo nama hundumaa irratti nan dhangalaasa jedha. Kutaa kanarra deebinee yeroo biraan laalla. Iyyo'eel kanarratti waaqayyo raajii dubbata. Raajiin dubbatu maal jedha? Nama hundumaa irratti hafuura koo dhangalaasa. Yoom jennaan bara booddeetti jedha. Bara booddeetti jechuun isaa maal jechuudha? Yeroo ammaa isaan Iyyo'eel raajii sana dubbatu keessatti namoota hunda miti jechuudha. Hafuura qulqulluu kana kan argatanii jiran namoota muraasaadha. Isaan sun eenyu fa'i laata? Itti dhufna. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Obboleessa koo obboleettii koo hafuura qulqulluu kana hafuura qulqulluun mallatteeffamuu, hafuura qulqulluun guutamuu, hafuura qulqulluudhaan immoo cuuphamuu, hafuura qulqulluu, guddina hafuura qulqulluu, ija hafuura qulqulluu, kenna hafuura qulqulluu wanta jedhamutu jira. Irra isinii deebi'a. Mallatteeffamuu hafuura qulqulluudhaan, cuuphamuu hafuura qulqulluudhaan, guutamuu hafuura qulqulluu, kenna hafuura qulqulluu, ija hafuura qulqulluu
wanta jedhamantu jiru. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaan isaan kana toora tooraan ilaalaa kan deemnu ta'a. Noordofa ammayyu Yesus gooftaan. Hallelujah. Waa'ee hafuura qulqulluu kana gaa Iyyoo'el raajii dubbata. Raajiin dubbate maayini bara booddeettanii uumama hundumaa irrattan hafuura koo dhangalaasa jedhee waaqayyo piroomisii yookaan kakuu yookaan waadaa nuuf gala. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kutaa kana yeroo biraarraa barumsuma keenya kana keessatti irra deebinee ilaalla. Hafuurri qulqulluun bara kakuu moofaa keessatti akkamitti hojjetaa ture laata? Hafuurri qulqulluun kun akkamitti hojjetaa ture? Mee seera uumamaa dhaqna boqonnaa 1 lakkoofsa 2 si geessa. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 na wajjin dhaqaa. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa kana tokko kaasee nan dubbisa. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaaf lafaa uume. Lafti bifan qabu onaas ture. Callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture. Hafuurri waaqayyoos bishaanirra hin socho'aa ture jedha. Hafuurri waaqayyoo maalirra socho'aa jedha namni waaqayyoo Museen gaafa ergaa kana nu barreessu. Hafuurri waaqayyoo jedhe bishaanirra hin socho'aa ture jedha. Hallelujah. Hafuura namaan jenne hafuura maaliin jenne hafuura waaqayyoo jedhe. Waa'ee hafuuraa kana akkasin hubattan hin barbaada. Maaliif waa'ee hafuuraa hubachuudhaaf nama hafuuraa ta'uu si barbaachisa waan ta'eef. In the beginning, God created the heavens and earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Hovering. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. Hovering on the water. Lofty, formless, bifan qabdu. Empty, dhugaa. Dukkanaadha. Dukkana callabboodhaan guutamtee irri lafaa haguugamtee jirti. But the Holy Spirit hovering over the water. Hallelujah. Hafuurri waaqayyoo immoo bishaan irra socho'aa ture jedha. Hin socho'aa ture jedha. Hin socho'aa ture jedha. Maaltu socho'aa? Hafuura waaqayyoo. Waan isin beekuu qabdan waa'ee hafuurotaa kana akkasin hubattan hin barbaada. Hafuurri waaqayyoos bishaan irra hin socho'aa ture. Hovering over the water. Hin socho'aa ture. Maaliif socho'aa laata? Laftoo dhaabataa jira. Muktoo dhaabataa jira. Lafti onaan duwwaa taate bifa kan hin qabne kan hin barenne lafti kun dhaabattee jirti. Hafuurri qulqulluun maaliif bishaan irra socho'aa? Hafuurri qulqulluun obboloota koo uumaadha. Yeroo ani isiniin jedhu hafuurri qulqulluun kun uumaadha. Yeroo baay'ee hafuurri qulqulluu gaafa jennu hafuurri qulqulluun kun isuma lafatti nama rukutuu duwwaatti fudhatu namoonni. Not only that, he can create. Uumuu danda'a. Hallelujah. Hafuurri qulqulluun uumaadha. Uumaadha gaafa jennu maal jechuu keenya? Hafuurri qulqulluun hin uuma. Waa uumuu danda'a. Hafuurri waaqayyoo kun. Kanarratti wanta isin beekuu qabdan hafuura seexanaa jira. Hafuurri seexanaa jira. Hafuurri waaqayyoo jira. Hafuurri namaa jira. Irra deebi'aa. Hafuurri waaqayyoo jira. Hafuurri seexanaa jira. Hafuurri namaa jira. Hafuurri waaqayyoo kun egaa hafuura isa uumuu danda'u jechuudha. Hafuurri waaqayyoo jechuun hafuura uumuu danda'u jechuudha. Amma sirra deebi'aa. Kana jechuun maal jechuudha?
Afurri waaqayyoo waan hin jirre uumuu danda'a. Bara kakuu moofaa keessattis uumaa ture, kakuu haaraa keessattis uumaa ture, arras uumuu danda'a. Waaw! Eenyutu? Afurri waaqayyoo. Macaafa faarfannaa boqonnaa 4 lakkoofsa 30 maal jedha laata? Kutaa kanarratti. Macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 4 lakkoofsa 30. Daawit maal jedha laata? Iddoo kanarratti. Hallelujah. Akka jedhe Daawit. Yeroo ati hafuura kee itti ergitu immoo isaan hin uumamu. Ati immoo irra lafaarra hin haaressitayidha. Hallelujah. Yeroo ati hafuura kee itti ergitu immoo isaan maal ta'u hin uumamu. Ati immoo irra lafaa kana hin haaressitayidha. Yeroo ati hafuura kee ergitu, yeroo hafuurri waaqayyo ergamu maaltu jira jechuudha? Wanta uumamutu jira. Ati immoo irra lafaa haaressitayidha. Hin haaressitayidha. Egaan hafuurri qulqulluun kun bishaanirra yeroo tocho'aa ture seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti hojii waaqayyo hojjete, hojii abbaan hojjetu kana uumame kana irratti boca gochaa ture. Boca hin qabu jedha, hin bareedu jedha. Formless, darkness. Boca hin qabu, boca kan itti godhe kan babbareechi eenyudha yoo jette hafuura waaqayyooti. Hallelujah. Asumaan waasitti hima. Yoo ati hafuura qulqulluu kana fudhatte, yoo ati hafuura qulqulluu kana ofitti afeerte, jireenya kee keessa, mana kee keessa wanti boca hin qabne baay'eetu jira. Wanti toora kan hin qabne, toora kan si jalaa dhabe wanti baay'een jira. Haa ta'u iyyuu malee garuu wanta toora si jalaa dhabe kana hafuurri waaqayyoo immoo tooratti deebisa. I believe that. Hafuura waaqayyoo ofitti afeeri. Woo! Hallelujah! Hafuura eenyuun jedhe? Hafuura waaqayyoo. Isa uumaa ta'e kana. Iyyoon maal jedhee dubbata laata? Waa'ee hafuura qulqulluu kana. Namoonni baay'een hafuura qulqulluun hojii ergamootaa irratti bu'ee bakka yeroo suma hojjetee raawwatee jedhu. No. Hafuurri qulqulluun utuu hojii ergamootaa irratti hin bu'in iyyuu dura tureera. Odoo hojii ergamootaa irratti hin bu'in duraan hafuurri qulqulluun uumaa ture. Iyyoo boqonnaa 33 lakkoofsa 4 akkana jedha. Hafuurri waaqayyoo na uumeera. Hafuurri inni hundumaa danda'u anatti baafate sunis ana hin jiraachisa. Praise the Lord. Hallelujah. Hafuurri waaqayyoo na uumeera. Hafuurri inni hundumaa danda'u anatti baafate sunis ana jiraachisa. Namni waaqayyoo iyyoo. Hafuurri waaqayyoo maal na godhe? Na uume. Hafuurri waaqayyoo na uume. Macaafa seera uumamaadhaa boqonnaa 2 gaafa dhattee dubbiftu maal jedha laata? Waaqayyo gooftaan macaa lafatti nama tolchee hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti baafate akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'ee jedha. Waaqayyo karaa funyaan isaatii maalitti baafate jedha? Hafuuratti baafate jedha. Yeroo waaqayyo namatti yeroo nama biyyoorraa nama uume kanatti immoo hafuura isaa baafate namni uumama lubbuu qabu ta'ee jiraatee jedha. Uumama qabu, uumama lubbuu qabu. Akkati lubbuu godhattee jiraattu kan si godhe maalidha yoo jette hafuura waaqayyooti jechuudha. Hafuura waaqayyoo sitti baafate sanatu lubbuu sitti godhe jechuudha. That is God breathe. Hafuura waaqayyoo. Hallelujah. Kanaaf Daawit maal jedhe? Iyyoobi maal jedhe iddoo kanatti hafuurri waaqayyoo na uumeera jedha. Iyyoobni waa miti ga'a. Anas hafuura waaqayyoo si uume, sis hafuura waaqayyoo si uume jechuudha. Namoonni tokko waa'ee hafuura qulqulluu kan akkamitti hubatu? Isuma wanbariitti nama rukutee, isuma lafatti nama rukutee hallelujah jedhamu sana duwwaatti beeku. Namoonni baay'een not only that.
afurri waaqayyoo uumaa ture ammas uumaadha afurri waaqayyoo afura waaqayyoo gaafa jedhamu maalummaa afura sanaa ibsa jechuudha innumti kunu afura waaqayyoo jechuun isaa sunu the spirit of God jechuun isaa sunumtu maal ibsa maalummaa afura sanaa yookaan kan waaqaa ta'uu isaa ibsa jechuudha waaqummaa isaa ibsa jechuudha maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u Isqeel 37 badanname macaafa Isqeel raajicha boqonnaa 37 raajonni immoo maal jedhu laata waa'ee afura qulqulluu kana haleluuyaa Isqeel boqonnaa 37 akkuma isin beektanii baay'ee dachaa lafee gogaa akka inni ta'e namni hundumtu hin beeka kana namni wallaalee hin jiru achumaan hiika lafee gogaa sanaas afura qulqulluun akka nu ibsu waaqayyoon hin kadhanna waaqayyo har'a ergaa gurguddaa nutti dubbata maqaan waaqayyo bara baraan eebbifama Isqeel odoon kutaa kana dubbisini lakkoofsa gadi kudhan odoon hin dubbisini namoonni tokko kutaa kana gar malee hubatu lakkoofsa tokko kaasee nasii gadi isin ibsaa dhufa Isqeel boqonnaa 37 akkana jedha harki waaqayyoo anarra ture innis afura waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabee harki waaqayyoo anarra ture jedheetu innis afura waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafee gogaan keessa guute keessatu na dhaabee jedhe amma namoonni tokko akkamitti hubatu lafeedhuma goggogaatu gidduudha Isqeeliin dhaabee akka kanatti hubatu no kana miti Isqeel namni waaqayyoo kun mul'ata argaa jira mul'ataan naqe malee fooniin naqe miti namni waaqayyoo mul'ataan dachaa lafee gogaa keessa deddeebi'e asumaa gadi bareecheessinii kan deema na hordofa kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu ture isaanis baay'ee goganii turan inni isaan gidduu asiif achina adeemsise yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu danda'a ree naan jedhe inni immoo yaa waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beeka haleluuyaa lafeen kun jireenya godhachuu danda'a gogeeroo abdii kutateeroo seenaan saa'oo hin jiru naan jennaan kanaa jedhe Isqeel ani hin beeku situ beeka yaa waaqayyo jedhe situ beeka yaa gooftaa kana ani hin beeku Isqeel haleluuyaa wanta si jalaa gogee wanta abdii kutate tokko jiraala beeka waaqayyo amma sirra deebi'een jedha beeka waaqayyo haleluuyaa ameen yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu danda'a naan jedhe ani immoo yaa waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beeka nan jedhe ammas lafee kanatti raajii dubbadhu yaa lafee gogaa nana dubbii waaqayyo dhaga'i jedhi naan jedhe waaqayyo gooftaan lafee kanaan kunoo ani hafuura sittan gasha ati sin jiraatta ani ribuu si keessa nan ka'a foon sitti nan godha gogaa sittan uwwisa hafuuras si keessa nan ka'a ati sin jiraatta yammusi ani waaqayyo akkan ta'e hin beekta jedhe haleluuyaa lafee gogaa kanarratti raajii dubbadhu haleluuyaa maal jedha laata raajiin kun dubbii waaqayyo maal ta'e dhaga'i amma dubbii waaqayyo kana dhaga'aa jira rakkinni kee dhaga'aa jira ni si dhiphisaa jiru dhaga'aa jira haleluuyaa atis dhaga'aa jirta rakkinni kee si dhaga'aa jira waa tokko sittaan hima garuu sagalee amma sitti dubbatamaa jiru kanaan wanti si jalaa gogee wanti si jalaa du'e kamiyyuu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ee akka inni lubbuu godhatu adadatti baaseera maaltu si jalaa du'e seeliin kee si jalaa du'e morgaan kee si jalaa du'e haleluuyaa sammuun kee si jalaa du'e beekumsi kee si jalaa du'e dandeettiin kee si jalaa du'e qabeenyi kee si jalaa du'e sun nagadi kee si jalaa du'e ka'uu jalqabeera maqaa Yesuusiin amma sagalee irratti dubbataan jira yaa mucaa namaa raajitti dubbadhu jedhe waa'ee lafee goggogaa sanaa miti itti dubbadhu sagoge sanarratti itti dubbadhu
sagalicha dhaga'i. Sagalicha dhaga'i. Hallelujah. Sagalicha dhaga'i. Hallelujah. Sagalicha dhaga'i. Maalora dia kamproda. Sagaleenyu sagalee waaqayyo sajiraata. Sagalicha dhaga'i. Yana fego gaana sittanima sagalicha dhaga'i. Maal jedha laata? Waaqayyo gooftaan macca lafee kana kunoo ani hafuura sittan gasha ati sin jiraata. Maal sittan gasha hafuuran sitti gasha. Waaqayyo jechaa jira hafuuran sitti gasha ati sin jiraata. Obboleessa koo obboleetti koo hafuurri waaqayyo jireenya kee argatu. Hafuurri waaqayyo si argatu. Yoos jiraachuu dandeessa waan ta'eef. Hallelujah. Waa'ee mootummaa waaqayyoo ilaalla barumsa gara fuulduraatti ammas. Waa'ee mootummaa waaqayyoo ilaalla. Achi keessatti nama akkamiitu mootummaa waaqayyoo kana keessatti jiraachuu danda'a waan jedhu ilaalla olii wajjin. Hallelujah. Iyesuus gooftaa bara baraati. Ani hafuura koo sitti gasha ati sin jiraata. Hafuurri waaqayyoo gaafa jireenya keetti galu maaltu jalqaba jechuudha jireenya kee keessatti jireenyatu jalqaba. Jireenyatu jalqaba. Jireenya kamii jalqaba hojjetu eternal life was starting in your life. Eternal life. Jireenya bara bara. Jireenya bara bara. Jireenyi bara bara si keessatti jalqaba. Yoom gaafa hafuurri waaqayyoo jireenya kee argatu. Hallelujah. Ani ribuusi keessanan ka'a. Foon sittan godha. Gogaa sittan uwwisa. Hafuura si keessanan ka'a. Atis hin jiraata. Hafuura si keessanan ka'a. Atis maal taata jedha. Hin jiraata. I put my spirit in you. Hallelujah. Hafuura koon si keessa ka'a. Amma hafuura waaqayyoo dheebottanii kan jirtan hafuurri waaqayyoo sin keessa haa taa'u. Waaqayyo hafuura isaa sin keessa kaa'u. Hallelujah. Ani akkuma inni ana abboome raajinan dubbadhe utuma ani raajii dubbachaa jiru sagalee hin dhaga'ame kunoo wanti tokko hin sokosse. Hallelujah. Lafeen sunis walitti hiiqee lafee ofii isaatiitti dhiyaati. Yommuu ani isaan ilaale kunoo ribuun isaan keessa kaa'ame foon isaanitti godhame gogaan isaanitti uffifameera garuu hafuurri isaan keessa hin turre. Raajiin dubbatameera. Gaafa raajiin dubbatu gaafa namni waaqayyo isqel raajii dubbatu lafeetti ribuutti foonitti gogaan gogaatti dhufee wal qaqqabatee dhaabatee jennaan akkas jedhe garuu maal godha hafuuratu keessa hin jiru dhaabatee jira. Foon qabaa gogaa qabaa lafee qabaa dhaabateera garuu maal keessa jiru hafuura keessa jiru. Amma sanatti dubbatee yommuu caanamaa hafuuratti raajii dubbadhu waaqayyo gooftaan yaa hafuuraa golee arfanuu keessaa kottaa akka jiraataniif warra dhuman kanatti qilleensa jedhi. Anis akkuma inni na abboome raajii nan dubbadhe hafuurri isaanitti hin gale isaanis jiraatoo ta'anii miilla isaaniitiin dhaabatanii isaan macca baay'ee guddaa turanii. Ameen. Hallelujah. Amma ammaatti kan dubbisaa dhufe kun waa'ee lafeen goge kun jireenya argachuu isaati. Isqeeliin waaqayyo mul'ataan fuudhee dhaqeetu lafee gogaa keessa kaa'e malee riil lafee miti jechuudha. Gaafa lakkoofsa 11tti dhannoo biriif nu godha akkas jedha lakkoofsa 11. Erga isheenatti dubbatee yommuu caanamaa lafeen kun guutummaa mana Israa'elii kunoo isaan lafeen keenya gogeera abdiin keenyas citeera nus raawwannee banneerra hin jedhu kanaafi ati isaanitti raajii dubbadhu waaqayyo gooftaan yaa saba koo kunoo ani awwaala keessan nan bana isa keessaas isin nan baasa biyya Israa'elittis deebisee isin nan gasha isin yaa saba koo ani awwaala keessan banee isa keessaa yommuun isin baasu ani waaqayyo akkan ta'e isin hin beektu ani hafuura koo isin keessa nan ka'a isin jiraattu biyya keessanitti isin nan galcha yommus ani waaqayyo kana akkan dubbadhe akkan godhus isin hin beektu jedhee kana waaqayyotu dubbate. Ameen. Saba Israa'eltu
abdii kutatanii kana booda waa'een keenya hafeera dhumeera jedhanii gaafa isaan abdii kutataniitu waaqayyo karaa nama isaa Hisqeelii lakki ammayyuu abdiin jira lafeen goggoge jiraachuu danda'a jedheetti dubbate malee sababa jiraatuutu akka wanta hin jirree ta'e lubbuudhaan jiru fooniin jiru garuu hafuuratti du'oodha jarri kun hin jiran abdii kutataniiru kana booda awwaalamneerra waa'een keenya hafeera jedhan waa'een keenya hafeera jedhanii utuma isaan dubbatanii waaqayyo Hisqeeliin kaaseefiitu lakki awwaala keessan hin banaa lakki seedaa keessan hin jijjiiraa biyya keessanittan isin deebisa malee biyya boojuutti isin hin dhiisuu jedheen waaqayyo. Hallelujah. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waaqayyo akkaataa kanatti nama isaa Hisqeeliin ergetti dubbate. Har'as waaqayyo sitti dubbataa jira. Karaa nama waaqayyo Hisqeel kana waaqayyo lafee goggogaa yookaan jireenya abdii kutatetti jireenya godhee jiraachise jechuudha. Hisqeel kana gaafa lafee goggogaa jennee dubbannu obboloottan koo maal jechuu keenya warra abdii kutate jechuu keenya malee riil iskileetanii miti jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifamu yaa ta'u. Kana keessatti akkasiin hubattanii barbaada. Egaa lafee goggogaa kana irratti waaqayyo hafuura isaa ergee jiraatoo taasise. Har'as hafuurri waaqayyoo gara kee gaafa dhufu jireenya sii kenna. Hafuurri waaqayyoo kun uumaadha. Hafuurri waaqayyoo maal warran jedhe uumaadha. Hin uuma hafuurri waaqayyoo. Kireetii godha hafuurri waaqayyoo. Kireetii godha hin uuma waan hundumaa. Jireenya kee keessatti waa uuma. Hallelujah. Hafuurri waaqayyoo kun egaa uumaa akka inni ta'e akkas hin beektan hin barbaada. Hafuurri waaqayyoo kun waaqa ofuma isaati. Ofuma isaati waaqa. Macaafa keenya kakuu haaraa gaafa nana dubbisnu hojii ergamootaadha. Boqonnaa 5. Hojii ergamootaa boqonnaa 5. Abbaa manaa fi haadha manaa tokko argina. By the way, boqonnaan 4 boqonnaa 3 keessatti waaqayyo ergamootaani nama naafatee waggaa 40 ol ture gaafa kaasu boqonnaa 4 keessatti waaqayyo ergamootaaf humna kenneefi jajjabina kenneefi tokkummaa godhatan kanaan wangeela lallabuudhaaf ka'anii tokkummaa godhatan kanaan gaafa wangeela lallabuudhaaf ka'an keessatti namoonni hundumtuu hojii wangeelaa kanaaf immoo qabeenya qaban lafa qaban mana qaban birrii qaban hundumaa gurguranii walitti fidanii wangeela kana labsina jedhaniitu hundumtuu sagalee waaqayyoo kana labsuudhaaf walitti dhufanii wangeela mootummaa waaqayyoo kana bartoota bira dhaabatanii hojjechuutti walii galan. Yeroo walii galan kana qabeenya amantootaa kan hundumtuu kan walii isaanii ture. Amantooti hundumtuu tokko ta'anii waaqayyoon waaqeffatu tokkummaadhaaniti hojii waaqayyoo hojjetu. Baay'een keenya nuti waldaa tokko qabna. Maal godha yaadni keenya tokko miti garaan keenya tokko miti afaan tokko qabna garaan keenya garuu gargar yaadni keenya gargar waaqayyo gooftaan maccaa tokkummaadhaan wangeela akka labsinu nu gargaara. Ameen haleluuyaa. Egaa bartoota kana wajjin ta'uudhaan namoonni qabeenya qaban hojii waaqayyoo kana hojjechuudhaaf namoonni waaqayyo isaaniif kenne qabeenya waaqayyo isaaniif kenneen wangeela lallabaa turan. Ati obboleessa koo obboleetti koo qabeenya waaqayyo sii kenneen wangeela lallabuu dandeessu. Wangeelli karaa garaa lallabamu waan ta'eef hojii waaqayyoo kana keessatti qooda hirmaachuu dandeessa qooda qabaachuu sirra jiraata. Boqonnaa 4 lakkoofsa 32 kaatanii dubbiftanii namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoof yaada tokkoo turan. Warri amanan nuti Kiristoositti amanneerra jenna garuu garaan keenya tokko miti yaadni keenya tokko miti. Baay'achuun keenya toleera xuruudha garuu waa tokkoon isinitti hima. Garaan keenya tokko ta'utu nurra jiraata. Yaadni keenya tokko ta'utu nurra jiraata. Namoonni tokko ani maaliifan uumame jedhanii of gaafatu. Barumsa kana barsiiseen ture kanaan namni maaliifan uumame. Wanta uumamteef inni guddaan waaqayyo maaliif si uume jettee wangeela mootummaa waaqayyo kan akka labsituuf. Namoonni tokko akka jedhu ani bakka jireenya waaqayyo jireenya barbaraatti galee jennaan naga'a bakka naga'a jedha. Obboleessa jireenya barbaraatti galuudhaafi. Harka kee ol kaaftee biyya lafaa seexana ganeera gaafa jette sana already mootummaa waaqayyoo geetti maqaan kee galmaan allaqe. Hallelujah. Garuu biyya lafaa kanarra kanatti jirtuuf maaliif hojjette warra akka keetti wangeela dhageenyatti wangeela lallabuudhaaf teessi. Kanaaf jirra. Kanaaf ta'e. Kanatti waan tokko hojjechuun kee nagaduun kee hojii bakka ofuma jireenya biyya lafaa kana fooyyeffachuudhaaf yookaan immoo jireenya bareedaa jiraachuudhaaf miti not for that.
Sana ma eenyu jiraata jira. Eenyu jiraata jira. Mana jaarrachuuf yoo ta'e eenyu jaarrataa jira. Ma wayyaa bitachuu ta'e eenyu bitataa jira. Garuu aniifati wanti nuti jiraannu for gospel wangeelaaf jiraachuu nurra jiraata. Ameen haleluuyaa. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Egaa namoonni kun qabeenya warra garaa tokkoof warra yaada tokkoo turanii jedha. Isaan keessaa tokkollee qabeenya ofii qaba tureen kan kootiin jenneen. Qabeenyi isaanii hundinuu kan walii isaanii ture jedha. Hin migamnoo. Ergamoonnis humna guddaa argisiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuus dhugaa ba'anii ayyaana guddaas qabu turan jedha. Asumaan waa tokko isinitti himu. Namoonni tokko waa'ee waldaa kanaa gaaffii ta'a. Waldaa humna du'aa ka'uu gaafa jennu, waldaa amantoota humna du'aa ka'uu gaafa jennu, nuti ofii keenya kiriiti yookaan wanta uumne miti. Wangeela keessa jira. Hojii ergamootaa boqonnaa lakkoofsa 33. Maal jedhe? Ergamoonni humna guddaa argisiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuus dhugaa ba'anii. Waa'ee du'aa ka'uu isaatii dhugaa ba'anii. Yesuus maal jedha? Du'aa ka'eera jechaa turanii. Hallelujah. Ergamoonni du'aa ka'eera jechaa turan nummoo maal ga'u nurra jiraata? Du'aa ka'eera jennee labsuun nurra jiraata. Nus du'aa ka'uu isaatiin jireenya arganne waan ta'eef. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kiristaanotaaf fannifamuun Yesuus hiika qaba. Amanne gaafa jennu nuti maalitti amanne? Maalitti amanne nuti? Amanne gaafa jennu. Fannifamuu Yesuus. Tokko. Yesuus maal ta'e? Fannifameera. Eenyuudhaaf? Anaaf. Lammaffaan Yesuus maal ta'e? Du'eera. Eenyuudhaaf? Anaaf. Sadaffaan Yesuus maal ta'e? Awwaalameera. Eenyuudhaaf? Anaaf. Afuraffaan Yesuus maal ta'e? Du'aa ka'eera. Eenyuudhaaf? Anaaf. Siif. Shanaffaan Yesuus deebi'ee hin dhufa. Eessa dhufa? Warra isatti amanan qajeelota, warra Kiristoositti amanan haleluuyaa mootummaa waaqayyootiif qopheessuudha warra qophaa'anii jiran fudhachuudhaaf hin dhufa. Yesuus amma gaafa dhufu mushurraa ta'ee dhufa. Mushurriitiin immoo Yesuusin erge. Eewna ishee waldaa kiristiyaanaa anaabsiidha. Yesuus gaafa dhufu dhimma foofii keetti dhimma hin qabu. Yesuus gaafa dhufu dhimma sharaa keetti dhimma hin qabu. Yesuus gaafa dhufu laphee kee kana barbaada. Yesuus gaafa haleluuyaa. Yesuus gaafa dhufu mushurraan koo eessa jirti? Haleluuyaa. Eessa jirti waldaan kiristiyaanaa? Dhidhiqattee babbareeddee haleluuyaa qophooftee eedda sun jedhee dhufa malee Yesuus gaafa dhufu fooqii meeqanaa ijaartan jedheen dhufu. Ameen haleluuyaa. Nama meeqa gara kootti fidde? Nama meeqa? Eewna mushurraan kun haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Ameen. Deebi'ee dhufa Yesuus. Warra sattamane fudhachuu dhufa Yesuus. Yesuus nutti dhufa miti nuuf dhufa malee nuuf. Warra dukkana keessa jirantti garuu hin dhufa. Ameen. Haleluuyaa. Egaan waa'ee du'aa ka'uu isaatti kana labsiiti waldaan kiristiyaanaa. Kana waldaa keenya duwwaa miti. Uumamtu hundumtu warri Yesuus Kiristoositti amanan hundumtu ergamoota gooftaa kan ta'e hundumtu Yesuus du'aa ka'eera jedhanii labsu. Haleluuyaa. Ameen. Egaan ayyaana guddaas qabu turanii jedha. Homtinuu isaan keessaa waan dhabee hin rakkanne lafa yookiis mana warri qaban hundinuu gurguranii horii isaa fidan. Horiin isaan fidanis ergamootatti kennan sunis adduma addaaf akka isa barbaachisutti hin hirama ture. Warri Leewwii keessaa namni Yoosef jedhamu Qefiroositti kan dhalate tokko ture. Ergamoonni Barnaabaas jedhanii isa waaman. Kana jechuunis ilma jajjabeessu jechuudha. Namichi kun araddaa qabu gurguree horii isaa fidee ergamootatti kenne. Waanuma qabu hundumaa gurgureetu wangeelaaf godhaa jedhee fidee kenne jedha. Haleluuyaa. Har'as warri sagalee waaqayyoo kana labsuudhaaf qabeenya keessaniin beekumsa keessaniin dandeettii keessaniin bira dhaabattanii dhugaan isinitti himaa kan ayyaanomtanidha. Kaleessa hojjetaa turtan nan beeka. Waldaa keessa turtan itti hojjetaa turtan nan beeka. Waaqayyo sinaa eebbisu. Haga ammaattis warra hojjettanis sinaa eebbisu. Ammallee hojjechuuf warri itti karoorfattanii jirtanis Waaqayyo sinaa eebbisu. Namoonni hanga ammaatti wangeelaaf miillan ta'in jirtan qophaa'a. Wangeela lallabsi. Sittan himaa. Hinafa biyyi lafaa hundumtuu hin darba. Boor garuu dhattee gonfoo qabaachuu sirra jiraata mootummaa Waaqayyoo keessatti ati. Wangeela lallabsi. Wangeela madur miilaan deemnee lallabna. Deebifnee fardaan lallabuutti kaan. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyo nu gargaaree gaafa kunoo magaalaa gallummoo makiinaadhaan deemnee lallabuutti kaan.
baadiyyaa keessa gadi buunee lallabuutti kaan makiinaadhaan biyyaa biyyatti deemnee lallabuutti kaan waaqayyo macarraa fidee jennaan pileeniidhaan deemnee lallabuutti kaan amma immoo pileenii kan caalu tokkotu dhufe inni immoo maaddi televezyiiniidhaan akka lallabu maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Egaan qilleensa kana keessa deemee dhaqeetu durnutu qilleensa keessa deemnee xiyyaaraan deemnee bakka tokko bakka biraatti amma garuu at one time yeroo tokkotti addunyaa kanatti wangeela lallabaa jirra maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. At one time yeroo tokkotti al tokkicha ergaa tokkicha addunyaan ga'u al tokkicha yeroo tokkicha ergaa tokkicha addunyaan ga'u maqaan waaqayyo kana eebbifame haa ta'u. Egaan kana keessatti ergama wangeelaa guddaa kana keessatti qooda qabaachuu sirra jiraata obboleessa koo obboleettii ko. Hafurri waaqayyo si arga xiqqaadha guddaadhaan jedhin waanuma qabduun hammuma dandeesse. Egaan inni kun yoo hafurri waaqayyo nama gargaare malee hin danda'amu. Waan tokko isinitti hima. Egaan gara boqonnaa shaniittan isin geessame. Namoonni bara sanaa turanii tokkummaadhaan wangeela lallabu. Inni danda'u afaaniin lallaba. Inni danda'u immoo qabeenya isaatiin lallaba. Mee kottu waan sitti himaa dandeenyaan afaan kee lallabi dandeenyaan qabeenya kee lallabi. As keessatti wangeela da'oo godhatanii kan ergaa biraa dabarfatan jiraachuu danda'u. Garuu waa tokkoon sitti himaan. Wangeela dhugaa lallabuudhaaf bakka hojiin waaqayyootti hojjetamu hojjechuudhaaf yeroo hundumaa dhama'uu sirra jiraataati. Kaayyoon nuti biyya lafaarra jirruuf inni guddaan maaliif hojjette wangeela mootummaa waaqayyoo addunyaan ga'uudhaaf. Bakka maaliif Yesuus Kiristoos gaafa inni deebi'ee dhufu inni dhufuu isaatiin dura wangeelli mootummaa waaqayyoo kun biyya lafaa hundumaatti afaan hundumaatiin hin lallabama jedhamee jira waan ta'eef kun immoo the season is now yeroon isaa ammadha. Yeroonsa ammadha. Radii yeroonsa ammadha. The season is now. Yeroonsa ammadha. Kanaaf kottu qarshii xiqqoo ati qabdu, qarshii 1000 ati qabdu, qarshii 2000 ati qabdu, qarshii 5000 ati qabdu, qarshii 5 ati qabdu, qarshii 100 ati qabdu wangeela addunyaadhaan hageessu. Hallelujah. Onneeffattee ka'uu sirra jiraata. Hafuura waaqayyoo kana wajjin ta'uudhaan. Wangeela waaqayyoo lallabuudhaaf. Baay'ee namatti boqonnaa 5 keessatti abbaa manaa fi haadha manaa ture. Kaayyo wanta qaban gurguranii mootummaa waaqayyoo bal'isuudhaaf wangeela bal'isuudhaaf ergamoota walii wajjin ta'uudhaaf kaayyoo kana qabu turan. Ishitti humna namichi Anaaniyaas jedhamu tokko ture inni haadha manaa isaa Safiiraa wajjin walii galee lafa qaban tokko gurgurate. Horicha irraa garuu dhokfatee gar tokko fidee ergamootatti kenne. Kanas immoo maree haadha manaa isaatiin waan godheef isheen gaarii gootee beekti turte. Petros yommus Anaaniyaasiin akkaati hafuura qulqulluu sobduuf horii araddaa kee itti gurgurte keessaas akka dhokfattuuf maaliif seexanni yaada garaa kee keessa buute? Bataam የሚገርም ነው. Maaliif seexanni yaada garaa keetii keessa buute? Dhaggeeffadhu. Sida wanti gurguramee fi akkuma ergamoota warra kaaniidha akkuma Barnaabaas faa kana finnee qabeenya keenya ergamootatti dabalanna jedhamee ture. Finnee qabeenya keenya wangeela lallabnaa jedhamee ture. Yeroo darbe tokko seexana tokkotu asitti iyya ture. Seexanni iyyuu kun maal jedha obboleetti tokko irraa iyya. Maalirratti hojjette hojiin kee maali jennee gaafa nuti gaafannu hafuurri hamaan kun akkana jedha. Yeroo hundumaa waan argattu waldaadhaaf hin kenna jetti ani immoo akka isheen waan arganneen godheen harka isheen duwwaa godheen. የሚገርም ነው. Argite yeroo hundumaa waan argattu isheen waldaaf hin kenna waldaa waaqayyoon ijaara jetti waldaan immoo ijaaramu jedhe. Maaliif waldaan akka inni ijaaramne barbaaddaan jedhee gaafadhan ture. Maaliif yeroo gaafannaani waldaan humti gaafa ijaaramu mootummaa koo diigama waan ta'eef ani immoo akka namoonni qarshii isaanii ilaannen godhaaye. Bataam garrame baay'ee na dhibe. Gaafa sagalee waaqayyoo kana na deebi'ee dubbisu lakkaa'amtichi sirriidha. Maal sin jechuuf jedhee asirratti kottu laale. Abbaa manaa fi haadha manaati mari'ataniiru. Qabeenya qaban gurguranii waldaa kiristaanaatti kennina wangeela lallabnaa jedhanii murteessan. Murteessan. Garuu seexanni maal goote jedhee namni waaqayyoo Petros maaliif seexanni yaada keessi hatee? You see akka namni qabeenya isaatiin wangeela amma
qarshinati dhibbi tokko ergitu qarshinati kumishan ergitu qarshinati birrishan ergitu qarshinati amman angataati ergitu suni wangeela mootummaa waaqayyoo labsiti haga wangeelli kun gahe hanga wangeelli kun deemee moo dubbii waaqa dubbate hanga wangeelli kun immoo deemee bakka inni gaheetti immoo hojii seexanaatu diigama si galee hojii seexanaa kana akkatiin diinneef immoo maal gooti seexanni qarshii sana akkatiin laanne dhorkiti haga danda'amaa ta'e akkati qarshiin arganne godha oomata argatta iyyuu hin kennin sin jedhe yaada keessiittis amma jara kana qarshii argatanii namatti tola kennuuf murteessaniiru namatti tola garuu seexanni maal godhe jedhe yaada isaanii hateedha waa tokkoon sitti himu seexanni kan si dhibu akkati qabeenya keetiin gooftaaf hin hojjenne si godheetu simmoo harka duwwaa si godha namni waaqayyoo hojjetu yoomiyyuu hin qassaaru Aligando rabadia. Namni qabeenya isaatiin waaqayyoo hojjetu yoomuu hin qassaaru dhugaa waaqayyoo sitti himu mee waa tokko sitti himu dubartii saantima lama qabdu tokko yaadatta Yesuus gaafa nama qulqullummaa keessa ture wanta qabdu hundumaa laattee jedha mee dubartiin sun itti dhuftee duute jedha hin jedhu hin jiraatteef dubartiin haleluuyaa maaliif bultoo ishee hundumaa laattee hundumaa gararraa laattee jedhe Yesuus hin kassarree dubartiin hin jiraatte Abrahaam tokkicha mucaa qabu waaqayyoof kenne hin kassaree Abrahaam no abbaa saba baay'ee jedhame Abrahaam haleluuyaa kennuu keetiin waaqayyo wanta sii kennu qaba garuu akkaatiin kennineef seexanni yaada keessi qabee jira isa ofirraa hin maqaa Yesuusin jedhe harka kee mataa kee irra kaa'i haleluuyaa seexanni maaliif anaaniyaa yaada keessi hate yaada keessi walaakaati amaayaa baay'een keessanii hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf gaafa kaatanii seexanni yaada keessanii sinattama caafamee jira kunoo hatee yaada nama hateedha isa yaada keessi hatu maqaa Yesuusin sirraa rukuteera dhiiga Yesuusin sirraa rukuteera maqaa Yesuusin sirraa rukuteera amiin haleluuyaa egaa seexanni maaliif yaada keessi hatee anaaniyaa akka ati hafuura qulqulluu sobduuf horii addaa keetti itti gurgurte keessaas akka dhokfattuuf maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guute maaliif keessa guute yaada garaa kee keessa maaliif guute argite namni hin yaada keenya kun seexanaan gaafa hatamu hojii seexanaa hojjeta qabeenyi kee kun utuu ati hin gurgurin kan kee ture erga gurgurtee sooricha harka kee keessa jiratu mitiire attamitti garaa kee keessatti kana maltare ati namoota sobde miti waaqayyoon sobde malee jedheen dhageessetta gararraa irratti akka ati hafuura qulqulluu sobduuf kan dubbachuu barbaade qabxiin godni guddaan akka ati hafuura qulqulluu sobduuf dhaqee lakkoobsa afur irratti lakkoobsa irratti afur qulqulluu lakkoobsa irratti malee akka ati waaqayyoon sobduuf maaliif waaqayyoon sobdee hafuura qulqulluu jechuun waaqa jechuu akka ta'e dubbata Phexros iddoo kanarratti maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu hafuura qulqulluun hin sobamu kaa waaqayyoon sobamu kaa obboleessa koo obboleetti qabeenyicha kan kee ture kaleessa dhuguma kan kee ture amma immoo waaqayyoof nan kenna jettee murteessitee yeroo tokkotu namicha tokkotu horiin isaa dhaluufii didde saawwatu dhaluufii dida saawwa qaba ennaa saawwi gaafa dhaluufii diddu waaqayyoof horee yaa waaqayyoo saawwi kun yoo dhalte saawwa ishee dhaltu kana saawwa ishee dhaltu kana isa seen jalqaba dhaltu siifan kennaadee waaqayyoo horee hennaanii dhalte gaafa dhaltu dibicha bareedaa dhalte yookaan eeffana isa jedhamu bareedaa isa godhatte dhalte isaa kun isa booda ilaalaa dhufee sangaa immoo qeenxee qaba yookaan sangaa tokko qaba isa booda dibichi kun gaafa guddataa dhufu waldaa immoo ijaaruudhaaf jechaa jiru turan ennaani namoonni hojii waaqayyoo kana hojjechuudhaaf waldaa kana ijaaruudhaaf maaloo nu gargaaraa jedhanii gaafatan waldaan kiristiyaanaa
jennaan jaarsi kun galmeesseera mootuu seenii butoo chaayin kun hin dhalini waan isheen dhalte waaqayyoof hin kennaa jedhee galmeessee ture waggaa 2 ta'uuf jechaa jira jaarsoliin waldaa kiristiyaanaa yeroo kana amma birrii barbaadaa jirra waldaa ijaaruuf jechaa jirra yeroo darbee wareegeera nan kenna jettee turte attam gootaree kan saayikee dhalte oo dibicha kana nu kennii dhallee gurgurannaa jedhanii jennaan akka jedhe ani qeenxeen qabaa isa seen lammata dhaltu waaqayyoof kenna malee isheen qabu kan amma qeenxee kana akkamittanii dhaabeenii ishee kana waaqayyoof kenna walitti dabalee baranatti hin qoteen illee isa seen amma lammata dhaltu kana waaqayyoof kenna jaarsolii waldaa kiristiyaanaa dhiisanii galan sangaa kana camadee illee injisee dibichiin qottee ji'a tokko akkas erga qottee booda ganama gaafa 6 kana nyaattu horiin kuni garaan ishee maal ta'a hin bokoka garaan ishee hin bokoke sangaan dibichinni xiqqaanis sangaan guddaanis oduma kana nyaataa jiranii achi keessa waan addaa wayitu jira wanti horii ajjeesu marga sana keessa gaafa san nyaattu hin duuti horiin bokottee duuti yoo dafanii qoricha kennaniif malee jaarsi biran jiru horii nyaattu jedhee lagatti ergee bira hafee horiin lachanuu hin duuti achitti saawwi isheen dhalte sun iddoo biraa jirti warri kun qottee hiikteetti garaa beelaatiin nyaatte hin duute lachan innaan jaarsi gaafa horii ol deebisuu gaafa dhaqu lachanuu qottee gatanii ciisu yaa waaqayyo sangaa koo qottee dhaabde ishee kanas qottee dhaabde erga ta'e mukaan kee waan fudhattu onko moomaatti dabalte anko moomaatti dabalte aishi kan kee fudhatte anko moomaatti dabalte dhaggeeffadhu sittan hima qabeenya ani qaba jettu dubbu kan saati kan saati kan kooti wanta jennu qabnu wanta finnee dhufne qabnu kan saati kanaaf afur waaqayyoon sobdee jedheetu anaaniyaa sitti dubbate qabxechuus qabeenyi kee kan waaqayyo akka ta'e beektee waaqayyoon waaqessuus irra jiraata maaliin qabeenya keetiin wangeela lallabii beekumsa keetiin wangeela lallabii as you get opportunity akka carraa argattetti wangeela lallabuuf qophaa'eeti maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u egaan hafuurri qulqulluun maaloodha jennee uumaadha hafuurri qulqulluun kuni maaloodha jennee waaqayyoodha maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u egaan waa'ee hafuuraa kana gaafa kaafnu hafuurri waaqayyoo jira hafuurri seexanaa jira jedheera hafuurri namaa jira jedheera deebi'ee hafuurri seexanaa kun seexanni kan jennu saaxinaa'el jechuudha saaxinaa'el jechuun hangafa ergamootaa jechuudha saaxinaa'el ture seexanni odoon kufin dura saaxinaa'el kun egaa eel kan jedhu kan waaqayyoo kan of keessaa qabudha eel gabri'eel suraafi'eel mikaa'el kan jedhamu kun el jedha xumurarratti eliin kun afaan hibriyootiin maalummaa waaqayyootu dhufee keessa gale jechuudha haleluuyaa maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u amma abrahaamiin yoo fudhattan abrahaam ture jalqaba deebisee waaqayyo maal jedhan abrahaam kan jedhu fidee gasheef haam kan haa isheen jettu suni abrahaam kan jettu haa isheen suni kan waaqayyooti jechuudha haa isheen dhufte sun kan maalummaa waaqayyootu dhufte keessa galte abrahaam keessa maqaa abrahaam keessa galte abrahaamin jijjiir haleluuyaa haan suni jechuudha haan suni kan waaqayyo maalummaa waaqayyo kan jedhu ilaalu isa barumsa keenya kan waaqayyoon waaqessu jalqabnee jirra isa irratti ilaalla maalummaa waaqayyo maali kan jedhu itti dhufna isa naaf nordofa yesus kristos gooftaan egaa hafuurri qulqulluun kun egaa uumaadha hafuurri qulqulluun uumaadha gaafa jennu cal jennee miti jechuudha haleluuyaa hafuurri gabri'eelii mikaa'eelii rufaa'eelii suraafeel inni jedhaman warreewwan kun ergamoota ta'anii isaan kun maalummaa waaqayyo partition warra godhatan yookaan warra hiratan jechuudha warra hiratan kanaaf seexanni saaxinaa'el kan jedhamurraa ka'eetu seexana jedhame jechuudha seexana jechuun immoo daabiloos jechuudha hiikni isaa daabiloos yookaan isa hamajaajii yookaan hamaa jechuudha seexanni kun gaafa gad darbatamu ergamoota baay'ee kumaatama kan isaa wajjin jiran fudhatee gad darbatan seexanni inni gad darbatame hangafni seexanaa hidhamee jira still now gad hinniifame mul'ata boqonnaa 19:21 dubbisi mul'ata yohaannis boqonnaa 19:21 gaafa dubbistu seexanichi gad hinniifame yoom gad dhiifama itti dhufna yeroo biraa egaa
seexanni kun hidhamee jira. Ergamoonni seexanaa kun biyya lafaa kanarra naanna'anii jiru. Seexanni hafuura isiniin jedheera. Seexanni amma hin argamu ijaan. Amma tu seexan argite qabdee morma ishee kuttu. Hin argitu qaa. Seexanni ijaan hin argamu. Seexanni yeroo inni ba'u malee yeroo inni galu hin argamu. Seexana hin darbu danda'a nama hafuuraatti argama. Namni hafuuraa namni waaqayyo ija isaa baneefi nama hafuuraatu seexana arga. Amma namni tokko seexan amma nama fayyaatu waldaa kiristaanaa dhufa amma jalqaba. Nama fayyaa waldaa kiristaanaa gaafa dhufu namni sun seexana qabadee dhufu. Namni seexana qabaachuu seexanni keessa jiraachuu isaa beeku waldaan dhufu. Hin baqata. Nani nan tawaadha nan salphadha baqata malee hin dhaqu waldaa. Harfi seexanni keessa jiraachuu yoo beeke. Aggeeffadha. Garuu namni hafuura waaqayyoo keessa jiru namni waaqa ija isaa baneef namni mul'ata qabu namni immoo seexanaaf hafuura waaqayyoo adda baasee beeku tokko gaafa waldaa kiristaanaatti tajaajilaaf ba'u namtichi hafuura hamaa qabaachuu isaa yookaan seexana qabaachuu isaa beeku. Ifin seexanni sun illee maal akka ta'e hafuura maalii akka ta'e hafuura maalii akka maaliin akka inni dhufe maaliin akka inni qabate illee hin beeka. Maaliif hafuura waan ta'eef nama hafuuraatu hafuura adda baasee beeka. Namni waaqayyoo maal of keessaa qaba? Hafuura waaqayyoo of keessaa qaba. Hafuura isa kami? Hafuura isa uumaa ta'e. Hafuurri inni uumaa ta'e kun immoo hundumaa beeka. Haaleluyyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Hafuurri inni uumaa ta'e kun maal beekan jedhe? Hundumaa beeka. Iddoo hundumaatti argama hafuurri waaqayyoo kun. Hafuurri waaqayyoo bakka tokko duwwaatti argama. Bakka hundumaatti argama. Mimmitaa faarfannaa boqonnaa 139 lakkoofsa tokko hanga 19tti dubbifama. Akka jedhe Daawit. Eessuma naqa fuula kee duraa. Waaw tun dubbisee natti tola. Qola dubbisee dubbisa. Oh, hallelujah. Hafuurri waaqayyoo eessa jira? Bakka hundumaa jira. Amma beekuun baay'ee murteessaa. Beekuun baay'ee murteessaadha waa tokko. Hoo beekte malee si rakkisa. Hoo beekte malee si rakkisa. Amma hafuurri waaqayyoo eessa jira? Bakka hundumaa jira. Yeroo tokko tokko namoonni akkaataa isaaniitti hafuura waaqayyoo kana hubatan nama dhiba. Bakka hundumaa jira jechuun bakka hundumaatti immoo siif dhimma baasa jechuu miti. Jiraachuu isaa yooti beektee jiraachuu isaa beektee immoo yooti itti fayyadamte siif dhimma baasa. Randeebiyaa jiraachuu isaa yooti beektee jiraachuu isaa sana beektee yooti itti fayyadamte siif maal godhan jedhe dhimma sii baasa. Eenyutu? Hafuurri waaqayyoo. Kanaaf namni waaqayyoo akka jedhe meela kosa tokko kaasee akka jedha. Boqonnaa 139 faarfannaa Daawit. Ya waaqayyo ati qortee na ilaalteetta na beektas. Taa'uu koof ijaajjuu koo hin beekta. Fagoodhaas yaada koo hin hubatta. Kayya deemuu koof ciisuu koos gargar hin baafatta. Karaa jireenya koo hundumaas keessa hin beekta. Utuma dubbiin afaan kootiin ba'in ani jechuuf ture hundumaa ati dun illee beektee ya waaqayyo. Ati karaa kee hundumaan naannoo kootti argamtee harka kee anarra qabdee jirta. Wanta dinqisiisa akkasii kana beekuun humna koo gararraadha. Anaa ol isa bira ga'us hin danda'u. Ati na beekta. Yaada koo beekta. Waan dubbachuuf jedhu beekta. Eeshi waan garaa kootti yaade beekta. Yoon ciise beekta. Yoon ka'e beekta. Yoon deemuuf jedhelle beekta ati. Kanammoo hubachuu dide yaada koo gararraadha. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Kanaaf ka'ee ta'uu waa yaale Daawit waa yaale. Maal yaada laata Daawit? Hafuura kee duraa eessan naqaa? Fuula kee duraas eessatti hin baqadhaa? Fuula kee duraa eessatti hin baqadha? Waaqayyoon jechaa jira. Hafuura kee duraa eessan naqachuu danda'a? Meeshaa dhaqa? Meeshaan naqan? Yeroo tokko tokko namoonni akka jedhu waaqayyoon nan arguu laata? Meeqa waan sitti hima? Waaqayyo si arga. Yooti rakkina keessa jirtu si arga. Yooti bal'ina keessa jirtu si arga. Yooti waan gaarii hojjettu si arga. Yooti waan jal'ina hojjettu si arga. Yerooti hamaa namarratti mari'attu si arga. Yerooti gaarummaa namaaf mari'attu si arga. Yerooti mootummaa waaqayyo bal'isuuf mari'attu si arga waaqayyo. Hafuura kee duraa eessan naqaa? Fuula kee duraas eessatti nan baqadhaa? Bantii waaqaatti yoon ol ba'e achi jirta. Iddoo lafa jalaa keessa yoon gadhiises ati achittis immoo argamta. Ani baallee baasee akka ifa bariitti balali'ee galaana dhidhimaa qarqara utuun qubadhe silaa achitti immoo harki kee na geggeessa. Harki kee mirgaa jabeessee na qaba ture. Ani dukkanni ana irra habu'u ifni guyyaas naannoo kootti halkan haa ta'u yoon jedhe dukkanni iyyuu si duratti akka dukkanaa halkan akkuma guyyaa hin ifa dukkanni immoo akkuma ifaa hin ta'a.
eessa dhokadhaa? Dukkana keessa yoo dhokadha jedhe dukkanatu siif ifaa. Gaaratti yoo dhube achi jirta. Lafa jalatti yoo gadi achi jirta. Kanaafuu fuula kee duraa lafa naquu qabu. Hafuuruma kee duraa eessa dhokadhanii? Silaa immoo fuula waaqayyoo keessa dhokatu moo jalaa dhokatu? Silaa immoo fuula waaqayyoo keessa dhokatu moo jalaa dhokatu? Thank you Jesus. Maal waaqayyoo? Hafuura waaqayyoo. Hafuurri waaqayyoo eessa jira gaa? Iddoo hundumaa jira. Hafuurri seexanaa immoo eessa jira? Iddoo tokko duwwaa jira. Al tokkicha hafuurri seexanaa iddoo tokko duwwaatti hojjechuu danda'u. Iddoo hundumaatti hojjechuu danda'u. Kanaaf bakka akkasiitiin dhufee bakka akkasiitiin iddoo akkasiitiin dhufee hafuurri seexanaa. Hafuurri waaqayyoo garuu wherever, hallelujah. Hafuurri waaqayyoo tokkumaadha. Hafuurri seexanaa garuu baay'ee. Hafuurri waaqayyoo meeqa jedhe tokko. Eessa jiraatu kun immoo iddoo hundumaa jira. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdii nuu gale. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 keessatti. Abdiin waaqayyoo nuu kenne kun hafuura koon isiniif ergaa'e. Kutaa kana yeroo biraa irra deemnee sirriitti ilaalla. Hafuurri waaqayyoo kun iddoo hundumaa akka inni jiru sirriitti beekuuf sirra jiraata. Hallelujah. Hafuurri waaqayyoo jiru kun immoo seenaa koo jijjiira, seenaa kee jijjiira. Yesuus Kiristoos gooftaa. Ameen. Galataane nafnu dachee biyya ormaatti mi hunduun godaannaa miseensa simiti. Nuyi kanarraa malee kan boriisa beekaa jabaadhu lubbuu koo ulfina nu eega. Galataane nafnu dachee biyya ormaatti mi hunduun godaannaa miseensa simiti. Nuyi kanarraa malee kan boriisa beekaa jabaadhu lubbuu koo ulfina nu eega.